Akkam jirtu gaa hordoftoota Milkii Miidiyaa an Dr. Naa'olidha. Har'a immoo viidiyoo haaraa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra jechuudha. Milkii Miidiyaa irraati an Dr. Naa'oli. YouTube keenya like godhaa, subscribe godhaa, share godhaa. Har'a gaa mata dureen keenya waa'ee maaliiti? Mata dureen keenya gaa har'a waa'ee motion sickness yookiin immoo dhukkubbii karaa. Dhukkuba yeroo namoonni karaa deemanii baay'ee keenya biratti beekamaadha jechuudha. Kan ol deebisuudhaan kan balaqqamsiisuudhaan namoota dadhabsiisee motion sickness yookiin immoo dhukkuba karaa yeroo deeman konkolaataadhaan, xayyaaraan, baaburaan, dooniidhaan fi namoonni karaa dheeraa gaafa deeman kan namoota baay'ee irratti mul'atu jechuudha. Dhukkubni kun akkamittiin uumamata jedhuudhaa fi dhukkubni kun kan uumamu wal dhabiinsa hubannaa ija keenyaa fi sammuu keenya gidduutti uumamuun jechaadha. Iji keenya iddooma tokko ilaala taanaan makiinaama yookiin immoo konkolaataa sana keessa ilaalaa jirra. Sammuun keenya immoo akka socho'aa jiru seensi godha jechuudha. Sammuun keenya akka socho'aa jiru utuu seensi gochaa jiru iji keenya immoo iddooma sana ilaala. Taanaani iji keenya kan inni sammuu keenyatti riippoorti godhu maaloodha. Namni kun deemaa hin jiru, socho'aa hin jiru, iddooma sana jira jedhee riippoorti godha jechuudha sammuu keenya. Sammuun keenya immoo gurra keenya keessa wanti seensi godhu jira deemsa keenya jechuudha. Narviini inni immoo maal jedhaa seensi deemsaa wanta seensi godhuudhaa fi deemaa jira namni kun jedhaa jechaadha. So yeroo riippoortiin garaagaraa sammuu ga'u sammuun noormaalii wanti qaamni nama tokko riippoortii garaagaraa yoo dhiyeesse noormaalii kan namni akka inni akkas ta'u yookiin yoo intoksikeet ta'e jechaadha. Yoo intoksikeeted yookiin immoo summiidhaan namni qaamni nama sanaa faalameedha jechaadha. So yoo summiidhaan qaamni nama sanaa faalame riippoortiin qaamni nama tokko dhiyeessuu garaagara ta'a jechaadha. So yeroo sana sammuun keenya maal ajaja akka wanti suni summii liqimsame sun garaa keenya keessaa ba'uudhaaf akkana ol deebisuu yookiin immoo vomiting yookiin balaqqama ajaja jechaadha. Akka kanattiinidha wanti inni makaanizimiin ittiin uumamu jechuudha hordoftoota keenya. Egaa mallattoon isaa maal fa'aadha yoo jennee mallattoon isaa baay'eedha yaa'u keessaa dha'uudhaaf inni beekamaani yaa'u ol deebisuudha yookiin balaqqamsiisuu fi miira ol deebisuu jabaa ta'edha jechuudha. Mataa dhukkubbii jabaadha, dafqisiisuudha, amala dhabuu yookiin immoo irreetibiliitiidha. Abdoomina garaa dhukkubbiin garaarraas amma ta'e tokko itti dhaga'ama jechaadha. Yeroo baay'ee kan inni irratti hammaatu dubartoota ulfaa, namoota gurguddaa umuriin isaanii 60-50 ol ta'ee fi daa'imman waggaa 5-12 kan inni baay'ee hammaatu jechuudha. Garuu nama kamiyyuu keessatti umurii kamittii yoo hin mudate jechaadha. Nunis yeroo karaa deemnu yeroo baay'ee namoota akkasii in agarra yookiin immoo ofii keenyaafis waan akkasii ekspiriyaansi goonee irra ta'a jedhee ni amana. So beekamaadha jechuudha kun uummata keenya keessattis. So wanta motion sickness yookiin immoo dhukkubbii karaa kanaa akkamittiin ofirraa hir'isuu yookiin immoo hir'isuu dandeenya yookiin immoo dhaabsisuu dandeenya ta'e jedhu ilaalla jechuudha. Kaayyoon viidiyoo kanaa inni guddaan isa kanadha jechuudha hordoftoota keenya. An Dr. Naa'olidha. Milkii Miidiyaa YouTube keenya kana like godhaa, subscribe godhaa, share godhaa, nu hordofaa. Inni tokkoffaan maaloodha? Konkolaataa keessa gaafa teenyu taa'umsa gara fuulduraa filachuudha jechuudha. Taa'umsa gara fuulduraa filachuu baay'ee gaariidha jechaadha. Maaliifi riippoortii kan filatanitti mee iji keenyaa fi sammuun keenya akka inni wal simuu godha jechaadha. Gaafa taa'umsa gara fuulduraa teenyu bakkee agarra jechaadha. Wantoota akka nun deemaa jirru iddoo wanta jijjiiramoo agarra waan ta'eef sammuun keenya riippoortii garaagaraa fudhatu waan ta'eef akka miirri suni dhukkubbii sana balleessuudhaaf baay'ee nu fayyada jechaadha. Taa'umsa gara fuulduraa kana bakkeen itti argamu jechaadha filachuudha jechuudha. Inni lammaffaan qilleensa gahaa argachuu jechuudha. Kunis naannoo foddaa fi naannoo air conditioneriin jiru ta'anii qilleensa gahaa argachuunis baay'ee nama fayyada jechaadha. Inni sadaffaan yeroo karaarra deemnu sana wanta tokko ilaaluu fakkeenyaaf kitaabota dubbisuu gadi jennee wanta konkolaataa kana keessa jiru ilaaluu kompiitaras fayyadamuu ta'uu danda'a. Yeroo dheeraadhaaf kitaaba dubbisna taanaan kitaabuma sana ilaalaa jirra waan ta'eef iji keenya namni kun socho'aa hin jiru jedhee riippoortii godha jechaadha. Sammuun keenya immoo namni sun riippoortii godha socho'aa jira jedhee riippoortii waan fudhatuu fi amma dhukkubni sun deebi'ee uumama jechaadha. So wanta tokko ilaaluu dhiisuu kitaabota dubbisuu irraa fiilmii ilaaluu waan akkasii sun taane maal gochuu qabna kara bakkee kara fagoo wanta mul'atu jira kara foddaadha qilleensa akka karaa argannu kara wanta akka socho'aa jiru iji keenya argu kara foddaa taa'uudha jechaadha kara air conditioneriin jiru taa'uudha jechaadha.
kitaabota dubbisuu irraatii of qusachuun gaariidha jechaadha. Inni arfaffaan maalodha? Nyaata sasalphaa nyaachuu, nyaatota bishaan baay'inaan dhuguu, alkoolii fayyadamuu irraa of qusachuudha jechaadha. Nyaata nuuf ta'u, nyaata yeroo baay'ee garaa keenyaaf nuuf mijatu akka ofii keenyatti individuaalii hin beekna. Yeroo baay'ee nyaata gogaa nyaachuun filatamaadha. Nyaata foolii addaa hin qabne, nyaata dhadhaan ittiin baay'anne, nyaata dhadhaa yookiin zaayitiin ittiin baay'anne, nyaata akkasii nyaachuun gaariidha jechaadha. Baay'ina nyaataa xinneessanii bishaan baay'inaan dhuguu, alkoolii fayyadamuu irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni shanaffaan foolii nyaataaf dhugaatii nama dhukkubsanii irraa of fageessuu. Fooliin nyaataa tokko dhugaatiin tokko illee wanta sana waan namatti cimsuu danda'uu fi foolii sanarraas of qusachuudhaa fi funyaan ofii sooftiidha yookiin waan ta'een cuqaalachuun gaarii jechuudha. Namoonni biraan nyaata biraa nyaachaa yookiin dhugaatii biraa dhugaa deemuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Inni utuma kana goonuu gaammoo utuma kana shanan goonuu yoo miirri dhukkubbiin itti dhagahame immoo gadi ciisuu bakkee ilaaluu sana dhiifnee gadi ciisuu lafuma jiru sana gadi ciifnee of tasgabbeessuuf yaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Utuma kanaan immoo kana qofa immoo gochuu utuu hin taane egaa hakiima wajjin dubbannee qorichisaa kan liqimsamu jira jechaadha. Qorichi liqimsamu jira. Osoo deemsa sanaaf hin qophaa'in daqiiqaa 30 hanga sa'a tokko fuuldura qoricha sana fudhannee qoricha sana dabalataan garuu wantoota ammaa immoo hojiirra oolchine mooshin siiknesii kun yookiin immoo dhukkubbii deemsa karaa wajjin wal qabatee dhufu kana haalaan baay'ee xiqqeessuu yookiin immoo hambisuu dandeenya jechuudha. Egaa nagaa fayyaaf jalalli bakka jirtanitti wajjin haa ta'u an Dr. Naawoliidha. Milkii miidiyaa yookiin Dr. Naawol ofishaalii sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Gaaffii qabdan immoo nu gaafadhaa. Viidiyoo kan barsiisaa kan biraatiin hanga deebinee wal agarruutti horaa bulaa deemanaa galatoomaa ulfaadhaa.